jirani bar lafa warra baateedha lafa warra walloo fudhanna jedhani waan danda'anii miti waan haarawaa maal fidee dhufe warra 4 kiilootti askreemii fi keekii zinnash nyaatutu gootummaa ijoollee walloo ijoollee goofaree sanirra jiraa himoo moo afaaroonni ruhii biraa kan biraa sanduuqa kee takka takka kahatanii dhufanii isaanuma kaleessa deebaa turan sanii bar isaanuma kaleessa halkanii guyyaa yaalaa turan sanii bar isaan moo warra abiyyi kaleessa karaarraa guuree du haadholeen bochuu ho'eezaa fi eessarraa wali guuree dhufe santu har'a lola kana wanni godha wanni takka wanni haarawa isinii dhufu hin jiru abadan karaa dabira biraaniinis dabira biraan amma baadiyyaan bal'aa waan ta'eef baadiyyaa keessa dhukkee walirraa kaasuu jiran dabira biraan magaalaa keessa warri jiru fincaa'uu jiran dhageeffadha amma dubbifnee turre wauma takka shuqli dabira biraan qabatuudha maalii kanan miti amma kanatti jiru lafa istiraateejii bal'ina lafaa baadiyyaa akkamitti akka lafi qabatamee rakkoo adda addaatii kan saaxilamne asii fi achi lafa bal'ina karaa sameen shawaa yookiin shawaa kaabaa karaa olii salaalee kanaan akka hunduu wal qabatu godhaa jirraa jedhan woboon dhageeffadha woboo fi TDF waliin humne waloodha achi jiru qaama baateetiin dhalattoota walloo warri taatan gaafadha bilbilaati lakkoofsa ijoollee walloodha ijoolleen baatee hedduutu jira nammoo biraarraa waraanarraa gaafatus hin barbaachisu qotee bulaan qaleessa warri galgala saniin lola hin deemin kan harka qullaan qawween qabu jedhee dhiise amma quba nyaataa jireedhan maaliif hin deemuu dhabe jedhee qawwee akkatti lafa guursise sanii siniif galee waliin taphuun hin jiru walloodhaan hin taphan ibiddaan hin taphanii bara jetteeree jedhe abbichuun kaleessa akka Itoophiyaatti miidiyaan addunyaa dhuftee dhaabbatee na haalaalu waan hin ani jedhe haa kaasuuti afaaniin waraana kiyya kana jabeessa jedhe dhugaadha mirqaan seera kaleessa mirqaananii fiiganii magriibsoo diida asrii kanatti dhufanii burqaa sheenna jedhanii yeroo dhufan biyyi burqaa gaditti lafa qabatee taa'eera kaasaggitaa beeka gadhiisaniif kaasaggitaa waa'ee loojistii waa nyaataa fi maal achitti walii barahaa keessatti guuranii ol irraa deebi'an burqaa qabanna jettee akkana chukuchukaa dhufte jedhan akkuma sanii naa gadhiifameera seete maddii lamman itti dhiisaniituma maddiin dhufanii sheenanii laalaniituma jedduu sheenanii ishiin baqattus baqatuu hin dandeenye ishiin ol fiigaa turtes achumaan deebi'uu hin dandeenye kan walakkaa sheenet daaraa taatee jedhan mee har'a sabbar zeenaa jedhaniire mee irra cifraan hin qabanna jedhan hayyaa sabbar zeenaa nabiyyaa isaa ba'u amma siniif galee eessa haa dhufu amma abiyyee har'a galgalaa jedhe la dhaggeeffadha har'a galgalaa cifraa fi eessa ni qabannaa jedhe kottu abbaan saree bira deeme nama maal godhu dhaggeeffadha maal jedhe dhaggeeffadhu abbichuun maal jedhe kaleessa galgala har'aa cifraa fi burqaa ni qabannaa karama deemtare odoo kan akkanumatti guyyaa tokkotti deemtee qabattu ta'e saram maqaleerraa osoo baqattuu doo baqattuu siltaawii mafagfag kan jedhamu falaasafa baqatuun baqatuudha siltaawii wanni jedhamu jiru yeroo baqattu kophee baafattee samii ka'uudha wanni biraan jiru amma Hayilee Gabra Sillaasee fa'aa da'attanii nama fiigumsa beeku rakkoon hin jiru amma siniif gale akkana jechuu dubbiin hayyaaree ijoollee moora mataa dibattu sana agartanii ijoollee miila qaqalloo kan ol dalgoosa qolattee deemtu san eenyu lafaa ishee haa kaasu har'a eenyu istiraateejii lolaatii maaliidhaa istiraateejii lolaa lafa ofii nama kennisiisu hin jiru lafa warra baateedhaa takkuu takka haa sheenanii hayya afaan isaaniitiin affariin maal jedhutti turan viidiyoodhaan har'a kana booda naannoma amaaraati naannoma isaaniiti malee keenya bahaniiranii aggizemaa naannoo keessa fudhatu eenyu fedhee baatee qabannaa jettan kaleessa mootummaan TV isaati TV mootummaatiin EBCdhaan yookiin ETVdhaan maal jechuu ture የባቲ ተራራዎችን ይዘናል ባቲን እሰ ተራራን ሳይሰ ጅራ አከንመ ጀደ አፋን ባሰኒ ወላሂ ክኖ በሬፈምኒ ሳይን ለፈጅራ ዱቢን ሳይን ለፈጅራ የባቲ ተራራዎችን ባቲ ከተማዎችን ተራራዎችን ከቧል ፕሮፓጋንዳ ተውሳት ይበር ጋሬን ባቴዳን ጅረን መርሲኔራ halkan kana dukkana naga kana jenneen baqatee deema isa ofii baqatani nama biraahin baqatasiyan yeroo san akkas jedhasan
halkan dukkana namni wal jarjartanii abboo qawwee barbaadu maaxaa keessatti deemina wal jara warra gatee baqatee fi kan madaa'ee kufee fi qawwee gurratu qotee bulaa walirraa dadhabamaa jira jedhan burqaa gaditti siniif galee isaan ammoo soba baatee marsamteetti goda baatee irra gaara baateedha jedhan baatee yoo jedhan bilbilli dalagaa beektaa gaara keessa jirraa gaara keessa namni jiru mokkoo gaara kamtu jira abboo lafni guutuun ilmaan baadiyyaa namni shayyoo ganda tokko jiraate waraana biyyiidha hunda harkaan qabu warri achi jiru sun warra leenjifame amata sagalan darbe durumaa warri walloo leenjii kana barbaachisu amata sagalan darbe kana nama bar ibiddarra jirudha nama kanatti itti taphani miti bar eessaree har'a eessa deemte ayya meerru 4 kiiloon kan kee wannin kan kee har'a burqaa deemneeti baatee maarroo jennee dachi balleessu turte manaami isa paasteroonni penteedha ati ni moota siin jedhan dhugaa seete wallaahi kanan beektu rasaasni warra wallootii fi warra tigraay kanan beektu rasaasni waboo kalaaleedha kanan beektu eessa deemte har'a meerru cifraan ati qabatte maa sobda saharaa miille paarkiin keessa jira bar paarkii miille paarkii agartanii mahmiyyaa paarkii bineensonni keessa guddifamu achi jira bar maali lafni akkas citaa qabu suni urgu namaa seetanii citaan suni paarkii bar helikopteriin sagaleen duubaa dhagama gar jette yoo jarri dhufte inni samii ka'uufi jarri lafarra baqata siif galee maa kijibda viidiyoonni dubbatu san keessatti sagalee helikopterii dhaggeeffadha helikopteriidhaan gadi buutee waa jettee baqatu kun hojii keeti albahaa nama barnajjeesaniif sodaatee abbaa ofii deemeen qarbine booti har'a waraana deemeen qarbe Abiyyi Ahmad Itoophiyaa 4 kiiloo jira gabbaan bashaashatti qarbamu yoo dhugaa abbaa isaa ta'e maaliif deemuu dhabe gaafsan abbaan dingatu waan du'eefuu lafni waan hin qoratamiin uufuu na ajjeesuu wanni maluufuu dehninnatiin halkan kana deemee lafa qorataa bulee nageenyi kiyya beekamee qabri san irratti dhufa jedhanii shanee waan ajjeeftuufu boruun deema jedhe Abiyyi Ahmad abbaa isaadhaa qabri hin qaqqabanne abbaan kana Abiyyi Ahmad nu gorsu nama qabri abbaadhaa ijaarin agarreedha namni doolaara 100 meeqa yookiin riyaala 200 dalagu Saudi Arabiyaa irraa kan dandahu fiigeeti abbaa Itoophiyaatti qaqqaba jechuun namni basiiti namni kan iyyaata kan qabne kan helikopterii kaasii xiyyaara kaasaa qabu miti Abiyyi Ahmad abbaa kan sobaa ta'u kan dhugaa abbaa qarbuu wanni dhowwee gaafa san dingata abbaa waan du'eefuu qabri irratti shaneen najjeefte jedhee dhaquu dhabe dantaa abbaa kanas ammas hin qabu ni beekna abbaa kaleessa qabrameeti har'a halkan fattashamaa bulee bashaashaan guutuun waraanaan guutamee achiin booda Abiyyi Ahmad dhaqe nama hammana falti sodaataatu har'a ilmaan walloo lolaa boru burqaa qabanna burqaan abbaa qabaa bara maltii akka keetiitiin hin qabamu cifraa qabanna maa baqattee baatiree kaleessa biyyan turreeti askreem nyaatu Taayilaandi deemtee turte moo Baljiika isuma kaleerraa baqatte sanii bar laftichi kan biraan jiru takkuu takka sii galee takkuu takka bakka sirraa fudhatame deebiftee fudhatuu hin dandeessu ati mana amasitti takkuu takka kanaafuu burjaajayina kaabinee wal ijaartee shabakaa irratti finfinnee fi naannoo afariitti baqattee naannoo afariitii fi eessatti baqattee wal ijaartee kaleessa maarri jettii maaliin qabatame propagaandaa haasaa jedhan maalloo xiqqoo takka maqaa miidiyaa qababo kaleessa iziyaan zeenaa agalgilootiin isaanii suni maarroon dachi balleessanii sabbar zeenaa baatii taraaraዎች ተከቧል baatiin eessa burqaan eessa beektanii si lafa kana ballafa kana warri biyya kun ilaala TV sanii kaasaggitaan bar saaminti ga'ee qabatame jechamuu jammaree akka jarri achii deemteetti quba qaban akka waboo fi TDF fi ijoolleen achii deemteetti quba qaban beekuma achi gadhiisanii deemaniiran engadda meeshaa gurguddaa isaanii achuma gubanii deemaniiranii jedhu turan deemaniiranii ariinan jenne san qayyaranii
amma akkas jenne amma muuhanne eessa muuhatta eessa issalfatu namni Dabra Birhaan kiiloomeetira 130 irratti lola jiru naannoo Affarii waraana Eertiraatu na eega jedhee naannoo Affarii Saharaa keessa taa'ee dhaaddatu dura beeta mangistii kan kee deemteen eeggattu Dabra Birhaani arihuu Dabra Siinaa arihuutu yaalamoo moofichee harkaasi fuudha mooficheen kiiloomeetira meeqa Finfinneerra isa santu caalamoo ati har'a naannoo Affarii waraana Eertiraatiin eegamaatii Samaraa teessee miille teessee dhaadatuutu yaalama. Kanaafuu ergaan kiyyaa ijoollee Wallootiif ijoollee warra biyya alaa jiraniif warra biyya alaa jiran gariin garii waa'ee ijoollee isaanii irraaffatanii si'a gariin garii waa'ee qawwee irraaffatee si'a. Abboomee gara baatee kanaan rakkee jira siyaanii gara baatee kanaan maali inni Jabuutiidhaan bilbila. Innas keessaa yaa kay bilbila namarraa sii kenna yoo fete warra baatee warra waayyootii fi warra kara burqaa kana sinii kenna bilbila gaafadha gaanu hin amanuu dadhabdanii abbichuma keessa namantan abbichuu Maqalee baqatee dhaggeeffadha yetabattane duqee toonuwal jedhee Maqalee baqatee Dabra Birhaan kiiloomeetira 100 meeqa akka ta'e beektanis achi gahee ati har'a asitti baateen irraa fudhata jettee albaata. Kanaafuu abbichuu booda maaltu jira abbichuun kufee raawwate maaltu jira jechuu malee kun isa dhumaati Ameerikaa irraa nama guuranii eessarraa guuranii maarroo jedhanii hanga danda'an Taammaan Jibayyaneetii fi wattaaddara dargii waraana dargii hunda warra baqatee ture har'a sin eeyyamee galaa jedhameenii galeera. Sinif galee maltii ka keetii kana Oromoo afaan Oromoo arrabsiiftan seenaa dalaguun biyya koo Oromoon jechisiiftan afaan Oromoo haasofti immoo kanumaanuu waan hin taane dalagaati Oromoo arrabsiiftan afaan Oromoo haasoftaniiti seenaa Oromoo balleessitan Oromoo mootummaa qabatee Maqaleedha Dabra Birhaanitti baqatu gootan maqaa Oromoo balleessitan namni malle maqaa Oromootiin ol bahuun kanaaf bada namni malle baalageen zariin qabdu nama kee dhalattiidha maqaa Oromootu balleessitan gaafa moo'atan tajarri maal nuun jetti Oromoo jeneraalootiinis Oromoo wallaahi dhiyan gadda akkas jedhaa turan karaa tiktok kanatti akkas wal mormuu turre jeneraaloonni Oromoodha mootummichi Oromoodha baqatuu malee homaan beeku jedhanii nu arrabsiisan nu arrabsiiftan sinif galee kanaafuu waa'ee ilmaan Walloo irraa lafni fuudhamee Affariis tahee abbaa barbaade ahlu Makkaa adraa bishicaabihaa akka jedhasanii sinif galee gaagaataa miidiyaatiin dhaadannoon jechuudhaan abaddan nama habababii kana barree bar kan warra saniitiin miti kan warra farsooduu hin taane kanuma Afariin jettu takkaa'u sinif galee maaxaa kee deemteetti gadi jettee yeroo lolaa jarri akkuma keenya nama loluu ni beekanii walaakin ilmaan Walloodhaan dandeessu ilmaan Walloo hin danda'an isaan waan isaan hin dandeenye keessa lafarra beektee qaba harkaan qaba biray jetti agartanii warra kaan sodaachifti warra akkasiitiin beeka san Oromoon taa'ee kolfa lafaa walitti shiguura laakiin suni lola aadaa lola namoota shallagatti wal lolanii hamma kaan dirmatu wal lolanii wal ajjeesanii deemanidha ummati kun wal loluu isaanis gammachuun qabnu nuti walaakiin dubbiin Abiy Ahmad boru burqaani qabanna istiraatejii akkasii qabanna ammaa kaleessa baqattere boru eessa ni geenya eessa ree sabbar zeenaan eessa bade har'a eessa meeree dhugaa dubbatan taanaan mee waan kalee galgala taanaa dubbatanii kalee galgala maal taatan jedhaa nu gaafadha abbichuun achi hin jiru abbichuun Samaraa jira miillee Mahmiyyaa abbichuun bakka lolaa kanarraa kiiloomeetira 100 hanga 200 jira Dammaqee Mokonnanii fi Sahalee Warqitu lolatti dhiyaata isarraa amma abbichuun bakka lolaa hin jiru ni beekaa bar abbichuun bakka lolaa duun taane bakka waraanni jiru miillee Mahmiyyaa miillee gadi isaa'u Mahmiyyaa Awaashirra bakka paarkii hayawaanaatii achi jira
Isaa helikopteri of bira dhaabe. Helikopteriin qulfiin irra jira gaggagagagaga jechu jiru hin dhageenye. Mustahili osoo dhaamsamuun hin ta'u. Kanaafuu ilmaan walloo burjaajessina jettanii ilaalina. Waan gaarii ta'e feesbuukan qaban isaan burjaajayina keessan quban qaban. Ganama kana wanni haasa'u maal jennaan Baammad maal taata abbo qawwee eda guurree dheessa turtan isin. Yaa obboleessa kiyya eda qawween qabu jedheen dhiise jedha ka qawween qabne. Akkasitti warri fiigee dhufe daaraa tahee kaleessa gammachuun harkaa bishaan taate reeffa kaafatuu dadhabanii dhokatanii baqatanii jedhan. Reeffa duun kaafatiin baqatan. Siniif galee kanaafuu sabbar zeenaa inni jedhan sun hin jiru kaleessa galgala abiyyi viidiyoo san kan waraabe ganama. Galgala akkas goonaa akkas jennaa jechuudha. Munga viidiyoo sun kan gaddaa ta'uu mala bara. Siniif galee haa ta'uuti. Isuma fedhe haa ta'u yeroo fedhe haa ta'uuti. Nuwa agarsiisuure kaambii keenya cabsee uummata walloo irratti lafa fudhatee xiyyaaraan dha'uun xiyyaara chaayinaatiin xiyyaara ija hin qabne isaa oduu xiyyaara akka warra kaanii kaameeraadhaan bakka dha'u beekee dha'u ta'e kaambii waraanaa maan dhokne bakka waraanni salolaa jiru maan dhokne konkolaataa waraanaa maa dhaqee hin dhokne maaliif baqatee bakka waraanni hin jirre magaalaa baateedha magaaluma baateedha bakki inni dha'u eessa mana barumsaa elementarii dhaggeeffadha bakka dha'e keessa masjiida kolleejii bilbilaati jiraattota baatee gaafadha eessa dha'a jedha yeroo itti asbaalti gubbaa bakka namni wali qabamu. Siniif galee xiyyaara halaalaati boombii loltu xiyyaara chaayinaa ka Dubaay irraa makiinaa 90 xiyyaara askaraa 90 itti guurramee jiran irra guddeessi lafatti kufaa bara akkanumaan kan chaayinaati meeshaa chaayinaa ni beektu. Meeshaa chaayinaatiin ilmaan walloo ni lola namni. Meeshaan chaayinaa waboo ni lola. Meeshaan chaayinaa Tigree biran ni dalagaare. Siniif galee kan jaalateefis kan jibbeefis 4 kiiloon funyaan qabamtee gaalee afaan kaahamteeti baataa jirra. Isaahuu albaatee baata. Abiy Ahmad albahee kan baheef karaa Eertiraa baqatuudhaaf karaa gabaabbeffatuuf malee lola loluuf miti. Gaafanni waa'ee san haasa isin hime naannoo Affaar deemuuf deema. Waraanni Eertiraa Samaraa jira. Siniif galee Samaraatti taa'ee isaan eeguu jira. Achirraa gaafa dubbiin baay'attee baafatuuf deema. Meerru sabbar zeenaan keessan kaleessa. Meerru eessa bishaan ta'e moo garam godhe. Osoo barbaaddee ijoolleen walloo osoo barbaaddee woboon walloo woboon kaabaa yookiin warri TDF ti wajjin jiru suni osoo barbaadanii har'a kana lafni isa haraadhaa wareegama xiyyaaraa kanaaf jecha lafa qabatanii sinirraa dhaabbatanii jennaanii boochan malee ofuu gaafa 4 kiiloo irraa bakka xiyyaara keessan xaabiyaa sarraa kaaftan gaafa sanirraa fuudhame gara Eertiraa baqatta. Abiyyi kanaaf deema amma. Riphee lolaa ta'uuf deema. Kan kanaa dubbiin akkanatti bishaan harkaa taate. Meerru sabbar zeenaan keessan har'a. Namni halkan edaa taraaraa magaalaa baateedha marse maaliif har'a muuhatuu dhabere? Maaliif har'a magaalaa baatee dhaquu dhabdan? Maal taatan? Hirribar jirtanii? Zuhur darbe bar insalaatanii maal taatan? Kanaafuu obboleeyyan dubbiin kan hammanaati. Ka jaalateefis ka jibbeefis ilmaan walloo dafaruu namni takkan danda'u. Mokkortanii bar. Hamma marraabeetee fi mahalmeedaa fi gojjaamii fi gondarirraa wal guurtanii dhuftanii bar. Qorii meedaan misikirin miti kaarri qorii misikirin miti luugoo fi eessa arbaa waayyuu misikirii bar. Maal taatan ragaan sanii olii maaltu jira? Haxaayyitti maaltu tahame? Maaliif reeffa keessan kan arbaa waayyuu kaafatuu dhabdan? Dheengadda guyyaan 5 dura maa irraaffattan? Akkamitti irraaffattan? Siif galee? Maal abboo gowwaa abbaa keetii naan jetta? Maaltu bade? Rakkoon qabu maanutu gowwaadha. Gowwaa keessaa kan nama camaddadee dalgoosa qolatee dhukkee namarraa kaasuudha. Gowwaa jettaa moo? Ilma jechaanuu maraataan jenne maqaadhaafi malee. Akkas. Kanaafuu
ergaan kun ilmaan walloo laallataa warra biyya alaa jirtan kan dubraa kan dhiiraa ilmaan keessan lafni banaa barka nan beektanii baatee yoo hanga yoo isaan baay'inaan nama 30,000 fidan nutis ni finna dhiirri nuyi lafarraa qabnu guutuun kan qawwee dhooktuudha ilaa jiille dhummuu gaarraa hartummaa fursee fi dawwee fi caffaan siniif galee baateen taakkuu lama baateen makiinaa daqiiqaa 30 yookiin makiinaa sa'aatii tokkoon hin deemsiftu dhumuma shawaaroobitti irraa lama ejjatu yoo dubbiin jabaate har'an miti deengadda yeroo biltsiginnaadha gaafa jarri tun lolatti baay'iftee lolli guyyaan torba walirra deeme dawwee irraa namni miilaan dhufeera miilaan dhaqee wareegameera bakki lolli har'a jiru kanatti dawwee jechuun aanaa biraati ni beektanii warri seenaa kana beektan ni beektan siniif galee Mukaan har'a dubbiin wali banamtee woboodhaan hogganamanii kan isaan hogganu woboo kan hogganamu ijoollee walloo siniif galee wanni akkasii hin dalagdu wanni akkasii dhaadumsa abbichuun dhufee dhaadu 4 kiiloo irraa baqatee nu irratti hin dalagdu dhiira taanaa mokkori karaa feeteen lafa warra walloo cifraa kan keessanis dhaqii mokkorime nin qabadha har'a jetteetta dhaqii yaali akka dhiiraatti fakkoraa maafi faayida ababababo jechuun maafi faayida siniif galee kanaafuu warra dabra biraan amma aruusarra jirti gaafa sargi fixatte siniif gabaasna ijoolleen nuti baadiyyaa kana keessa qabbanaan wal facaasaa jirra jetti gaafa dubbiin dhumatte tasaniitis akkas ta'a akka yaadamutti gaafa dabra biraan qabamte osoo saaru kaan hin cafaqamin warri finfinnee ni baqatu xiyyaarri deemuu ni dhaabbata jedhamee yaaddama yoo nama mataa qabu tahe warri 4 kiiloo mootummaa gadhiisuu biyya deemanii numa dubbatu jedhama siniif galee yoo kun hin taane garuu yoo kun hin taane dubbiin ni dheeratti harkaan qabamuu dhufa qabamanii qabattoo irraa baasanii ittiin camaduu dhufa kanaaf dubbiin kaleessa dhaadumsi kaleessa hammas ga'u suni nu aarsee ture sun dhugaa maaliif kijibii hammana ga'u yeroo bilbille sobaa burqaa wanni jedhamu hin jiru burqaa qabatuu yaaluu qawwee dhukka'u warri burqaa qawwee gurguddaa dhukka'u dhageenye jechuu malee burqaa gahanii burqaa qabatanii burqaa qabanne jedhanii barga gabaasu turani baatii taraaraa baateedha marsine taraaraan baatee inni marsan isa kami duba baateen ofuu taraararra jirti okay mee isaanuma baatee gadii sanaa jennu achumallee ganaa burqaa kan hin gahini ganaa lafa taakkuu takka lafa warra baatee taakkuu takka lafa warra waayyuu kan isheenini gaasaggitaa teessee gudii dhaadumsaa saniin addunyaa waliin gaade aljaziiraa eessa intisaara jedhe Abiyyi Ahmad intisaara jedhe akka ati kijibdu har'a bararre eessa intisaarri sun eessa gaasaggitaa innaa magaalaa guddaa akka seene bara qorqorroo 5 takka mana shiinkoo qorqorroo habbaa shaniitii shiyuu gubaniira gaafa keessaa bahan gubanii bahan gaafa dura Abiyyi Ahmad gandan gubin qaba ganda gubatu walloon ibidda dhuga walloo harkaan qabuun hin danda'amu wallootti harka laatuun hin danda'amu dhaaduun hin danda'amu dhaqanii ibidda tanan hin dhaamsaanii fuula kiyyaanuu gadi jedhanii dhaaduun ni danda'ama miilli ta'anii dhaaduun zeenaa tottoshatanii komaandoon itti sheene dawwee daaraa godhe maalloo maalii jedhe waa xiqqoo takka cimcimtaa dhagaanii beektu waa qeerroo waa jabjab goote jechaa dhagaanii siniif galee waa sanaa sa'uun barbaadu wanni wallootti dawweetti tahame immoo nuti warra ammaan dura mootummaa wajjin uummata miidhaa ture akka seera dhihaatanii akkuma nama kamii akkuma mootummaan kamuu seera dhihaatee wanjalenyaa seeratti dhiheessee hidhuu akka hidhaman barbaadna tarkaanfiin akka irra fudhatamu hin barbaadna tarkaanfii fudhatamu kanarratti ammoo maanguddoon jedduu isheenee inni kunis mootummaatti akka harka kennatu dubbii ka olii gadi akka wanni akka dheengaddaa fudhatamne dhageenyeerra namni kaleessa dhiiga namaa xuuxuu ture ilmaanumti ganda sanii firootumti isaanii warrumti gosa isaanii meeqatu kufe warra amma dheengadda dawweetti wobootti harka kennuu didee lolamee jedhanii waan kana hedduu keessa bu'ee akkamitti akka tahame ani hin sobuu quban qabu namoota du'an dhagaheen jira
akkamitti akka tahee fi harka kennuu didaniiti mootummamtii yookiin wobomtii ajjeese moo fira isaaniitu waan ammaan dura wal godhaa turaniin waan hedduu namni walirra ajjeefameera mana walirra gubaniiranii yookiin gubaniiranii duun taane jarri kaleessaa kuni mana nama gubaniiran mana warra woboo warra bosona jiru gubaniira isaan keessa namni mana gubeeru jira qabatamatti takka takkaan beekna biyya keenya kan ammoo seera dhiheeffamanii akka isaanii yaaduu duun taane seeraan gaafatamuudha malee tarkaanfiin ajjechaadhaa fudhatamuu ani ofii kiyyaa hin deeggaru. Walaakin akkaataatti du'aniidhaan kanas hin beekoni woboodhaan immoo kan jedhamu jiru kana hedduu arraaffasamuudha keessa gara Jabuutii kana woboon akkasitti ajjeesee akkas jedhameedha kan jedhamuudha. Woboon nama meeqa warra isaan ajjeeseehuu qabee akka seeraatti mana hidhaa jiranii jechuudha geenya. Warra isaan ajjeese harkaan ajjeese jedhee dhaadeehu. Akkamitti warra kaan wanni jedhamu warri kunis warruma ajjeese keessaa dhugaa dubbanni mana namaa gubaniiranii mootummaa jecha ajaja mootummaati jecha dhugaan jirtus tanuma fira kiyyaas yoo ta'an alhamdulillah fira kiyyaas yoo ta'an keetis yoo ta'an dogongora kaleessaa akka seeraatti dogongori sun darbuu qaba malee wanta miti bakka kanan gahu gosni wali bu'u ijoolleen warri du'e kun gosumti isaanii immoo woboo keessa jira. Siniif galee tokkumaa jechuudha. Inni didee wali bu'iinsi akkasii yookiin tarkaanfiin akkasii akka fudhatamu hin deeggaru. Warra wobootiis kun gorsa kiyya. Irreen wanta kam fitu. Irree kaleessaa irree har'aatiin deemifna hin jedhina. Warra kaleessa irree sanirra deeme warra ilmaan keessanirra mana gube warra ilmaan keessanirratti mana diige. Gaaziidhaan utubaa manaa kute haadha ilmaan sadii irratti wallahi yoo moohatuu feetan dhiifama bas amma akka funyaan hin afuufne qawwee irraa fuudhaati ol kaahaa xiqqoo takka tuttuma gadhiisaa haa jiraatu. Siniif galee akkasiin kan moohattan laakiin ammoo isa har'as ani mootummaadha. Dhiifama niitoorkiin irratti gadi bu'e. Kana ergaan kiyya kana ergaan jabaan ani dabarsuu dhufe ergaa dhaadumsi abbachuudha harreessa gaha jettanii warra gammaddaniif gammachuun keessa ashaboo bishaan bu'e ta'eera. Warri immoo tarii wanni jedhu kun dhugaa ta'innaa namichoo mootummaadha meeshaa addaa qabaatinnaa jagnummaa addaa bitate ka jettaniif abadan isuma sani waraanni ammaan duraa dhumeera helikopterii qabateeti dhufee dhaabbatee dubbii olii gadidhaa. كنافوه يهديكم الله ويصلح بالكم كنافوه ارغان كي يكنا توري باتين نغها وايو نغها برقان نغها واني تكولين جرو لولمون مجرا كنا غانجدو لولي هنجرو جچومتي لولي نمجرا irre keessaa fi fadda rafa jechuumiti yaa saqori yaa saartummaa yaa sa jille duguguru wanni kaleessa arbaa waayuu dalagdan amma immoo karaa baatee kana jira karaa dawwee kana jira karaa dawwee yeroon jedhu yoo jarri achi gadi ol deemna jedhee dubbii olii gadi qabe wanni irratti eeggatan kana jira kanaafuu asirratti dhaamsi kiyya walii dirmatuu fi humna waloo humna guutuudhaan walakkoksa kumaatamaatiin daangaa keessanirra dhaabbattanii nyaata achi walii guurtanii dubartoonni keenya midhaan gashuu ni beekan waqtiin midhaan muratanii maaliidhaan wallahi midhaan ibiddaan sirra gubamuu jiru jettee obboleeyyan kan kee dhaqee daangaa irratti kufurraa duubatti hafuun yakka. Siniif galee yakka meeshaa gurguddaa barteetti ijoolleen akka duraa miti dhuga meeshaa gurguddaa ni qabdillee barteettillee Saawudii Arabiyaa irraa matiriyeesii meeqa bitan matiriyeesii nuu jechuudha amma dubbiin gara dishqaa fi loonchariiti. Kanaafuu bakka bilbiltan hunda ummata baatee quba qabaadhaa humni akka gadi hin laafne yookiin humni dadhabee yookiin humni nama xiqqoodhaan akka hin lolamne haxaayyee wanni takka hin jiru haxaayyee dhumatee miti maal haxaayyeen bilisaama afaan nagaan jiraadhanni jedhe amaaras tahee oromoos tahee jiraatuu danda'a baandiraa woboo jalatti ከዚህ ወዲያ ሌላ ነገር የለም haxaayyee ሰላም ነው አሁን ብልጽግና ነኝ ብሎ የሸሸ ሸሽቷል። እኔ ባለ ሀገር ነኝ
Irshaa ilaa qammataalloo yaala qammata. Kanaafuu wanni biraa hin jiru. Lafni lafa warra wallooti. Lafni warra walloo beekamaadha. Lafni warra manzees beekamaadha. Walloo waan namaa si fudhatu waan ofiis hin dhiisu. Waan ofiis hin dhiisu inni irraanfatullee ammata 400 gadi dhaabbatee lola malee. Abadan hin dhiisu waan ofii. Kanaafuu ergaan kiyya warri bilbiltan bilbilli sinii deeme bakka hundarraa dhaamsi singootan warri baatee irraan dhagahuu jiru waan jabaadha. Lolatu jira. Lafa isaanii irratti falmataa jiranii. Bakka sanitti walitti dirmadhaa jechuun hin irraanfatina. Hegaruu moohatanii har'adhaan jettanii namni yoo inni kun warri midhaan galfate jira amma gara biraatti. Inni kun midhaan galfatuu barbaada. Namni dhaabbatee halkanii guyyaa lola lolu. Kanaafuu humna baay'ee duuba kaahatanii kaan lolaa oolee kaan galee addunyaa ofiitii fi midhaan ofii gashataati kaan lolaa. Kanaafuu walii dirmatuun barbaachisaadha. Hedduu walii dirmatuun lafa dheeraa irratti lolli kun kan lolamuu jiru jechuudha. Cifraa irraa ka'ee asii warra waayyuu hanga asii gadiiti. Lafa kanarratti lola akkasii diddeemsisaati midhaan galfatuu jira. Eeggatuu jira waan addaatu jira. Kanaan wal qabatee jiruun waan jabaatee ruufuuhu ilmaan walloo hanga dandahame nuti akka ummataatti wal gorsaa jirra. Namni kana godhu Itoophiyaan jiru jechuu miti yookiin bakka san hin jiru jechuu miti. Ijoolleen qeerroodhaa kana hunda nurra beekti. Ijoolleen woboodhaa kana hunda nurra beekti. Godhaa jiran itti dhageenyeerra akka hanga eessaa isuusiidhaan wal guuranii dhaqaniiran quba qabna. Hunduuchi jira. Kanan jiru jechuu miti. Garuu akka ummataatti wanni shaaqqalamuu qabu tokko walii shaaqqalanii dhaqanii humni haarokni dhaqee humni inni jiru duuba deebi'ee akka warri Tigraay godhaa turan agartanii kan laafe duuba deebisan. Nyaatee dhugee akka waan lolli hin jirre hin rafa. Kaan dhaqee lola. Isa harawatti deemsisan. Akkasan jechuudha. Kanaafuu aanaalee hundarraa warri bilbilli sinii deeme ummata baatee karaa baateetiin waan kana gargaaraa. Lolli cimaan amma har'a kana jarri duuba deebi'eera. Asal qawwee dha'uu dhiisee duuba deebi'eera. Jarri warra abbichuudha. Tiniif galee kaasagitaadha bakki lolli jiru. Kaasagitaa fi burqaa jedduudha. Kaleessa kaasagitaa dheengaddachi deemanii achi ol siqanii daangaarra ol siqanii jennaani gudiin abbichuudha. Abbichuu sila waan tokko jedheera bara. Ehinin hulat taraaraa natsaa awxatanaa lezii taraaraa nabbaru taraaraa isaan gadhiisan jedha santu dachi balleesse. Gadhiisuu sanuun toshinan jedhanii gudii sabbar zeenaa isaan argamu ture. Goora tokko gadhiisama jedhaniiti gudii san godhatanii jiru. Kanaaf walitti deemuun humni kana fida. Injifannoo kaleessaa walitti deemuutu fide. Injifannoo kaleessaa yaada warra gammachuu kan ashaboo bishaashente godhe walitti deemanii walitti utaalanii waliin dhaadanii ka qawween qabne dhaqeeti magriibatti qawwee ka ajaa'ibaa qabatee gale jedhan asaraaraatti siniif gale. Kanaafuu walitti deemaa walitti dhaabbadhaa akkuma gaafa arbaa waayyuu akkuma gaafa haxaayyii akkuma gaafa kaarra qorii walitti deemuun irreedha. Kanaafuu wanni kaleessa tahe waan dinqisiisaadha waan hedduu ajaa'ibaati. Mootummaan Itoophiyaa akka mootummaatti mataan isaa dhufee nurra dhaaddatee salphate. Boru burqaa qabanna jedhee ture maaliif hin qabatin? Har'a galgala burqaa ni qabanna jedhee ture beekta. Akkuma inni jedhe inni waan jedhe ragaran galu bar jedheetuma salphateetuma farga malee namni bisilaa waan tanaan danda'u jedhee irra dhaabbata salphatu irree salphinaan beeku biyya amata. Burqaa qabanna jedhanii qoraxaa goona jedhanii jabaluma jedduun bakkuma yaadanii jedduu sheedhanii kaleessa watwaatu turanii bara. Kawayyaan kallaluu jiru simaaltu gasheedha. Simaaltu si gasheedu ba. Ati waan akkasii nu dubbisinaa yaadeen falti. Kanaafuu lolli kan wayyaaneeti miti lolli keenya. Wayyaaneen biyya shiidhaa bilisoomsiteetti. Wayyaaneen biyya shiidhaa udaan nyaachiftee